Hi guys, akkam jirtu nagaa keessan nagaa kooti waaqayyoon agaltu egaa guyyaa irraa kana qophii bareedaa yaade tokko qophii dhugaa ta'e wanta iskaamiin taane jechuudha. Parsantii 100 amansiisaa kan ta'e qarshii onlaayinii irratti hojjettanii argachuu dandeessan qabadhee isiniif dhufeen jira. Innis kun akkuma feesii kana irratti agartan giraam firii jedhama. Giraam firii jechuun kiriptoo kaaraansii jechuudha. Kiriptoo kaaraansiin immoo maallaqa elektirooniksii kan onlaayinii irraan hojjetame salphaatti yeroo muraasa keessatti qarshii guddaa argachuudhaan kan ittiin badhaafamuu yookaan ittiin jireenya ofii jijjiiruun danda'amudha jechuudha. Kanaafuu guyyaa irraa kana qabadhee isiniif dhufeen jira. Warreen yeroo jalqabaatiif gara chaanala koo dhuftan baga nagaan dhuftan isiniin jecha sabiskiraayib tuquudhaan mallattoo bilbilaa ishee bukkee jirtu erga tuqxanii ol gochuu hin dagatinaa. Sababiin isaas viidiyoo ani gadhiisu dafee akka isin bira ga'u taasisa. Egaa sabiskiraayib gochuudhaan immoo wal cinaa dhaabbachuun aadaa keenyadha. Viidiyoo kana daawwattan sabiskiraayib osoo hin godhin hin bahinaa adaraa keessan. Waan isinirraa kutuu hin qabu nuufis gargaarsa ta'a. Kanaafuu amma gara hojii keenyaatti ni ceena. Laayik tuquu illee hin dagatinaa. Maatiin koo immoo naa jiraadha. Ammasumaan laayik tuqaa isinillee. Egaa kana gaafan isinitti agarsiisu akkaawuntii koorraa ammanii giraamii 885 tuqaa 4 qabaa jechuudha. Ani hojii kana kanan eegale har'aan ji'a tokkoof torbee tokko ergan eegalee jechuudha. Garuu guyyaa guyyaadhaan hojjechaa hin jiru. Darbeen hojjedha. Kanaafuu yoo guyyaa guyyaan itti fuftan hojjettan yeroo gabaabaa keessatti akka milkooftan abdiin qaba. Egaa giraam firiin kun karaa salphaa kan isin qarshii baafattanidha. Guutummaa isaa akkamitti akka hojjechuu dandeessan isinittiin agarsiisa. Akkaawuntii biraadhaan na duukaa bu'a. Egaa jalqaba irratti waan gochuun nurra jiru yookaan chaanala telegiraamii koo keessa dhuftanii yuutuub jettanii sarchi gootu yookaan diskiripshinii keessa argattu liinkii chaanala telegiraamii koo jechuudha. Yookaan achi immoo liinkii isin ittiin seenuu dandeessan achuma irra isinii kaa'a. Kunoo akkuma jala kana irratti argaa jirtan liinkii kana tuqnee seennaa jechuudha yeroo tokkoof. Erga achi tuqnee booddee kunoo haala kanaa gara kanatti nu fida. Xiqqoo ni obsina. Sana booda ol finnee jechuudha. Scroll down jedhan xiqqoo ol haanee sign in isa jedhu tuqnaa jechuudha. Erga sign in tuqnee booddee wanti gochuun nurra jiraatu carraa lama nuu kenna. Tokko kunoo continue with Facebook kan jedhudha. Inni Facebookiidhaan eegaluu jechuudha. Inni lammataa immoo continue with Googleedha. Google immoo emailiidha. Kanaafuu isin yoo emailii ta'e emailiidhaan yommuu Facebook akkaawuntiidhaan ta'e Facebook akkaawuntiidhaan fayyadamuu dandeessu. Ani ammaaf Googleemaan seena isinitti agarsiisa. Ergan isatti bu'ee booda kunoo haala kanaan naaf fida. Itti aanee wanti gochuun narra jiraatu akkaawuntii ittiin seenuun barbaaden filadhaa jechuudha. Amma kunoo kanuma filadhee isin agarsiisa. Ergan akkasitti filadhee booda kunootiin gara kana naaf fide. Roles jedha 0, invited 0, smart contract 0, watch videos 0 dha. Egaa itti aanee wanni gochuun nurra jiru kunoo iddoo sarara sadii qabu kana yeroo tokkoof tuqnaa jechuudha. Erga akkanatti tuqnee seennee kunooti akkuma agartaa jirtan wantoota kana tarreessee gannu kaayira. Dashboard, free deposit, withdrawal, lottery, user level, reflats, videos, smart contracts, FAQ, logout kan jedhu kaayee jira. Kanaafuu wantoonni nu barbaachisan guyyaa guyyaan hojjechuun kana keessatti jalqaba irratti kunoo free isa jedhu kana tuqnaa jechuudha. Erga free jennee tuqnee booda haala kanaan nu fida. Xiqqoo scroll down goonee ol haanee jechuudha. Kunoo akkasitti iddoo rool jettu kana tuqnaa jechuudha. Sana booda carraa giraamii 10 hanga tokko gidduutti 100 sinii kennuu danda'a. Kunoo amma akkasuma irratti agartan you win 1 giraamidha. Carraa giraamii tokko naa kenne. Gara steepitti aanutti yommuu dabarru ammas masmaroma sadii kana keessa seenna. Itti aanee kunoo iddoo kanarra referrals iddoo jedhu kana yeroo tokkoof tuqnaa jechuudha. Erga achi tuqnee booda kun waan inni nu fayyadu namni liinkii keenyaatiin akka galmaa'u godhaa jechuudha. Kanaaf wanni gochuun nurra jiru liinkii keenya kana koppii iddootti kana tuqnee deemneetu Facebook irrattis hiriyoota keenyaaf telegiraamii irratti imo irratti miidiyaawwan garaagaraa irratti pesti goonee namaaf erginaa jechuudha. Yeroo namni ittiin galmaa'u giraamii 5 nuu kennaa jechuudha. Kunoo egaa akkuma koo kana irratti agartani namni galmaa yeroon koo 136dha invites iddoo jedhu kana. Namni 136 kun immoo levelii sana hundaan xumurre jechuudha. Kanaaf isin gargaara kuni koppii gootanii liinkii keessan kana deemtanii miidiyaawwan garaagaraa irratti erga pesti gootanii namoota affeertan baay'ee isin gargaaraa fudhatama qaba jechuudha. Egaa karaa biraa waan isin hojjechuu qabdan akkuma silaa iddoo kana dhufnee seenna
Itti aanee viidiyoos iddoo jedhu kana seennaa jechuudha. Viidiyoos iddoo jedhu kana kun akkuma argaa jirtani viidiyoo nuu fidaa jira jechuudha. Duraan viidiyoo 5 kenna ture. Amma garuu fayyadamtoonni isaa waan itti baay'ataniif gara viidiyoo 3tti gad hir'ise jechuudha. Yeroo dhiyoo keessatti viidiyoo tokko yennaa asirraa daawwattan kun akkuma asirratti agartan +01 giraam dha. Viidiyoo tokko daawwattaniinaan 0.1 isiniif kenna jechuudha giraam. Viidiyoo sadansaa yeroo daawwattan 0.3 jechuudha. Egaa kun akkuma feesii kana irratti agartanii viidiyoon kun waan inni fayyadu giraam firiin dhugaa ta'uusaa fi soba ta'uusaa as keessatti waan sirriitti qabatamaa ta'e kan isinitti agarsiisudha. Kan amantanii hojjechuu dandeessanidha jechuudha. Namoonni baay'een giraam firiin sobadha sirrii miti jedhu garuu giraam firiin 100 keessaa 100 sirriidha. Kanaafuu watch iddoo jettu kana viidiyoo kana bantanii daawwattu jechuudha. Yeroo akkas gootanii bantanii qaxxitaama viidiyoo isiniif fida ni bantu jechuudha kun. Egaa kana keessatti akkamiin akka giraam firii sirrii ta'uusaaf sirriin taaneesaa kan adda baastanidha jechuudha ilaaltanii. Egaa iddoo kana irratti kan argitan 1685.27 USD doolaaradha jechuudha. Doolaara Ameerikaa 1685.27 argatee jira jechuudha namni. Akkam godhatu kana hojjetee tura jechuudha. Sana booda viidiyoo kana hamma xumuraatti bantanii dhaggeeffattu jechuudha. Waan inni jedhu waan inni dubbatu hamma xumuraatti erga bantanii dhaggeeffattanii amanuu dandeessu jechuudha. Kunooti egaa akkuma argaa jirtan viidiyicha amma ilaallee xumurree jirra. Watch jedhee kunis kanatti warra kanas daawwachuu dandeessu akkuma kana viidiyoo 3dha jechuudha. Yoo daawwattan malee immoo faayidaa isiniif hin qabu guyyaa guyyaan daawwadha. Amma isinitti agarsiisuuf viidiyoo koo gabaabsuufi asuma irratti isa kanaan dhiisa. Egaa itti dabalee kun iddoo kana irratti akkuma agartan taayitil iddoo jedhu kana link iddoo jedhu kana send to review iddoo jedhu kana argaa jirtu. Viidiyoo kan mataa keessanii kun akkuma kana hojjettanii jedhu viidiyoo daqiiqaa 2 kan hin caalle daqiiqaa 2 waliin fudhatu akkuma kana hojjettanii gadhiistu jechuudha. Yeroo hojjettanii gadhiistan sanatti kun iddoo kana irratti giraama 5 agartu giraama 5 isinii kaffala jechuudha. Kanaaf guyyaatti yeroo tokko qofaa gadhiistu viidiyoos amma haala kanaan itti fuftanii yoo hojjettanii baay'ee gaarii isiniif ta'a. Isteeppiin itti aanu immoo kun iddoo kana tuqne iddoo smart contracts jedhu kana tuqnaa jechuudha. Iddicha yeroo tokkoof yeroo tuqnu kun sign kan jedhu kana tuqnaa jechuudha. Sana booda okay jenna. Giraama 10 nuu kenna jechuudha kun. Sana booda kun iddoo kana irratti akkuma agartan nuu kennee jira. Achi take iddoo itti kana tuqnaa jechuudha. Isheen immoo giraama 0.3 nuuf kennite jechuudha. Take isheen goone kana guyyaa 5 deebitee dhufte guyyaa 5. Guyyaa kan biraallee confirm jedhee next confirmation isinii dhufuu danda'a baay'ate akkuma kana 0.3 argachuu dandeessu. Kanaafuu itti fuftanii akka hojjettanii jedhata kanas steeppiin itti aanu ammoo idduma kana dhufne iddoo kana erga dhufnee booda warreen amma isinitti agarsiise firii referaalii viidiyoo smart contract warreen kun arfan isaanii dhaabbataadha guyyaa guyyaatiin hojjetamuu qabu jechuudha. Sa'aatii 24 keessatti carraa tokko isinii kenna. Viidiyoo sa'aatii 24 keessatti viidiyoo 3 qofaa isinii kenna. Smart contractis carraa yeroo tokko qofaa isinii kenna. Dabalataan referaalsii kana abbaa barbaadan affeeruu dandeessu. Faayidaa isiniif qabaata. Itti aanee firii sa'aatii tokkootiin deebi'ee dhufa. Firiin kun sa'aatii tokkootiin walitti aansitanii sa'aatii tokkootiin firii rool gochuu dandeessu jechuudha itti deebitanii. Inni itti aanu withdraw gochuudhaaf gaafa giraamii 500 guuttan jechuudha. Kun iddoo kana tuqxanii withdraw iddoo tuqxan. Sana booda kun xiyyittii kana yeroo tuqxan haala kanaan isiniif fida jechuudha. Kallattii isin baafachuu dandeessan karaa biitikoinii, izraamii, maasterkaardii, viizaa, peepaalii, MPESA, American Express, Payoneer, Payerii, Skriilii, Neetleerii, Ecoopay karaalee kanneen baafachuu dandeessu jechuudha. Amma biyya keenya keessatti kanneen hojjetan keessaa tokko peepaaliidha jechuudha. Peepaalii lakkoofsa Ameerikaatiin banachuu dandeessu. Viidiyoon isaa namoonni garaagaraa hojjetanii jiru. Afaan Amaariffaas afaan Oromoffaanis ijoolleen keenya hojjetanii ni jiru. Baay'ee salphaadha banachuun. Kanaaf karaa isinii baafattu yeroo baafattan kun asirratti iddoo giraam jedhu kana giraamii 500 gaafa guuttan ni barreessitu jechuudha. Giraamii 500 kun akkuma asirratti barreessitan. Sana booda doolaara meeqa isinii ta'e 1633 isinii ta'e jechuudha. 1633 kan gara birrii biyya keenyaatti gaafa jirru ammas jijjiirree isinitti agarsiisa.
1,633 baay'isu 39 39 tuqaa wayii dhagaa doolaarri tokko meeqa ta'e jechuudha qarshii 63,687 ta'e jechuudha akka biyya keenyaatti. Egaa qarshii amma kana agarree ofirra ciisu jechuun baay'ee kan nama qaanessuudha. Dabalee wanti isin beekuudhaa qabdan giraam firii kana withdraw gochuudhaaf dirqama giraamii 500 ga'uutu isinirra jira jechuudha. Giraamiin 500 inni jedhamu isa iddoo kanarratti baalaansii yookaan 11.4 giraam jedhu miti. Kan kooyyuu kun akkuma argaa jirtan 800 keessan jira jechuudha. Garuu immoo giraam firiin koo inni sirriin isa kana miti. Sababiin isaa inni kun namoota irratti galmaan waliin ida'ameetu guyyaa irraa kana giraamiin tokko doolaara Ameerikaa 3.27 jechuudha. Giraamiin tokko doolaara 3.27 ta'e giraamii 500 bira geessuu dandeessu jechuudha. Itti aanee kan isin giraam firiin keessan 500 ga'ee baafachuu dandeessan kan koo isa jalqabaatti deebi'ee isin agarsiisa. Egaa kun akkuma feesii kanarratti agartan akkaawuntii koo inni jalqabaa amma kanan ittiin baneeqee jechuudha sana ittiin isin agarsiisaa ture. Liinkii kunoo kanaatiin gaafa galmaa'ee ka'u maal naan jedhu congratulations ayyaana alama you have invited a new referral jedhe you have earned 5 gram keep up the good work jedhe itti fufii giraamii 5 argatteetta invaayitii liinkii keerraati jedhe waan amma ittiin hojjedhee kee fedha jechuudha. Innaa giraamii isa kamtu yoo 500 guutee kan nuti withdraw goonee baafachuu dandeenyu isa jedhuuf immoo kunoo asirratti 890.4 qabani. Otoo isa kanaatiin baafatamate yoona kana hin geenye jechuudhaan. Kanaafuu isa kamtu yoo 500 withdraw goona jedhan kunoo idduma tuqaa 3 kana ni dhufna. Ittaanee withdrawal kan iddoo kan tuqna. Sana booda ol dhufneetu akkas deebinee scroll down goone available balance isa jedhu kanadha jechuudha iddoon. Iddoo available balance jedhu kanarratti 273.9 giraam jedha kan koo. Kuni dirqama 500 guutuu qabaa jechuudha. 500 ga'uuf anaaf baay'eetu ganaa naafee jedhu garuu walakkaa darbeera. Kanaafuu pendingii baalaansii irra warreen jiran 616 akkasumatti taa'aa jiru jechuudha. Sababni isaa maalidha kun yoo jettanii isinitti agarsiisa na waliin bu'a. Iddoo tuqaa 3 kana ni xumna yeroo tokkoof sana booda referrals iddoo jedhu kana tuqnaa jechuudha. Egaa kun erga gama kana dhufnee ol bonnee jechuudha. Total invited namoota ani invite godhee yookaan referral liinkii koo isa gubbaarra jiru kana ergee fi ittiin galmaa'an 137dha. 137 ani liinkii koo affeere keessaa 124 pending irra jiru jechuudha. Isaan ammayyuu levelii tokko hojjetanii hin xumurre jechuudha. Levelii tokko osoo xumuraniiru ta'e akkuma isa kanaa 0 ta'a jechuudha. Hundi isaanii levelii tokko xumuraniiru ta'e 0 ta'a jechuudha. Iddoon impending jedhu kun. Silaa iddoon available baalaansiin koo 273 jedhu sanatti 890 ta'a ture jechuudha innis. Egaa namoota kana keessa nama 13 qofaatu levelii tokko hojjetanii xumuranii jiru jechuudha. Eenyu isaan jettanii yoo barbaaddan kunoo ol deebistanii akkuma asitti argaa jirtan Siinan Tasfaa'e. Mucaan kun levelii tokko hojjettee xumurtee jirti jechuudha. Yaadataatu juba. Inni kun immoo parsantii 3 qofa hojjeteera. Inni itti aanullee tokko qofa jirraatu binni jedhu. Daanii mootiin jedhu 3 qofa. Eebbisaa Shuweeb kan jedhu 10 qofa hojjette parsantii. Kunoo haaluma kanaatiin itti fufee jira jechuudha. Zabahanuur Zanaab kan jedhamus 100% hojjeteera jechuudha. Kunoo haaluma kanaan itti fuftanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Namoonni 137 isaaniiyyuu kunoo asirra jiru jechuudha. Yeroo galmooftan levelii tokko haga xumurtanitti hin dhiisina. Sababiin isaa ofii keessanis hin fayyadamne namas waan hin fayyadneef jechuudha. Levelii tokko xumuruu koo akkamiin hin beeka warreen jettaniif immoo kunoo iddoo kanarra jechuudha. Iddoo giimboo kanarra ni agartu miti. Kanaati achitti cuquliisa ta'ee jira jechuudha. Kanaa achi immoo 0dha jechuudha. Kun dhufee gaafa guutuu walumaa galatti. Kun dhufee gaafa guutuu levelii tokko xumurtanii jechuudha. Guutee gaafa achi deebi'u tokko xumurtanii jechuudha. Yookiin immoo iddooma kana seentan user levels kan jedhu tuqxu jechuudha. Egaa daawwattoota tokko akkuma as keessa seenneen kunoo iddoo kanarratti your levelidha. Kaatogoriidha. Kuni wanna isin hojjettan hundumaa agarsiisa jechuudha. Parsantii 47 referrals hojjettaniitu jechuudha. Kunoo kana akkas referrals. Inni kunis inni kaanis akkasumadha jechuudha. Current level inni jedhu kunoo amma kan korrattani levelii 18ffaa irra ga'eera jechuudha. Levelii 18ffaa ammoo parsantii 40 hojjedheen jira jechuudha.
Kanaaf kabajamoo daawwattoota tokko walumaa galatti Grand Prix jechuun karaa sirrii ta'e karaa kallattii dhugaa ta'e kan soba of keessaa hin qabne akka weebsaayitiiwwan garaagaraa soba kan hin taane Grand Prix kan ittiin maallaqa hojjechuu dandeessanidha jechuudha. Namoonni hedduun maallaqa ittiin hojjetanii han jireenya isaanii jijjiiran baay'eetu jira. Viidiyoo isaa daawwachuu dandeessu Grand Prix jettanii YouTube irra search gootan haala garaagaraatiin soba isaaf dhugaa isaa baruuf jechuudha. Viidiyoo isinii fida daawwattanii bira ga'uu dandeessu. Amma gara xumura viidiyoo kootti nan deema. Giraamii tokko jechuun akkuma sharafa maallaqaa fi gabaa gurraachaa yeroo tokko tokko ol ka'a yeroo tokko tokko gadi bu'aa jechuudha. Akkuma sila isinitti agarsiise giraamiin tokko yoo akka maal gadi bu'e $2 jechuudha. Yoo kanaan achi immoo 3 fi sanaa ol. Akkuma sila agartan 3.27 irratti akkuma kanaa guyyaa tokko tokko gadi bu'aa guyyaa tokko tokko ol ka'aa jechuudha. Kanaafuu hojjettanii akka ittiin badhaafamtan akka ittiin jireenya keessan fooyyeffatan abdii guddaan qaba. Liinkii isaa description keessaa ni argattu yookaan chaanal telegiraamii koorraas argachuu hin dandeessu. Walumaa galatti carraa gaarii isiniif hawwa. Guyyaa biraa viidiyoo kan biraatiin amma walitti deebinutti viidiyoo kana like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Gaaffii qabdan kamillee koomentii irra naaf kaa'aa. Nagaan turaa. Bye bye.